Hadara jalala waaqayyo hadara oromummaa na biran darbina fiidiyoo kana shiriinaa taasisa mubaarak mushammaa biraan nagaa akkasumallee obboloonni koo ijoolleen beeruuti keessa jirtan ina gargaara hadara jalala waaqayyo obboleettiin kiyya akkuma kaleessa fiidiyoo isinii maxxansee ture duraanii mana yaalaa turte mana yaalaatti qorichillee kennamaaf hin ture kalee malee dheengaddaa madaamni ishii mana yaalaatii baaste iddoo maqoyyaa galchitee jirti achi keessatti nyaanni kennamuu fi ishiin harka ofiitii dandeettee kaatee bishaanumallee fudhattee dhuddee hin dandeessu namni achi keessatti ishee gargaaru. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni biyya Beeruut yookiin immoo Lebanon kan jedhamu achi hojjetaa jirti hojjetaa turte akkuma kiyyaa keessanii nan jijjiirama jetteeti kan biyya baate garuu immoo carraan ishii milkeessine dhugaa dubbachuuf mucattiin tuni nama madaamii kana bira waggaa dheeraa ta'e jedhanii haa ta'u malee mucayyoon tun osoo hin beekin osoo rafaa jirtu irriba keessaa nama lama taa'anii fuudhanii fooqirraa gadi darbatanii gara jabummaa idaala dhugaa dubbachuuf waan hedduu laphee nama cabsu jechuudha. Mucayyoon tuni omaa wal dhabdee hin qabanii garuu immoo beektanii biyya san keessatti maaltu jira rakkina hedduudha rakkina qarshii dhabuu yookiin immoo yoo dhugaa dubbachuuf odoo qarshii sanillee dhoowwattee gara biyya ishiitillee akkanumatti tasaafarsiiste ilaala gara jabummaa ishii waa dhugaa dubbachuuf waan hedduu takka gara nama nyaatu jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Skalichi jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo yeroo baay'ee mudannoon biyya Arabaa kana keessatti nama mudatu yookiin immoo qormaanni amma hin jedhamne jechuudha. Yaa ta'u malee immoo egaa mucayyoon tana akkuma argaa jirtanii hedduu takka garaan nyaattee maaliif amma mustashfaa jirti. Warreen dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee beektanii miidiyaa kanarratti namoota hedduu gargaarsaaf namoota akkanaa gargaaraa bakka hin jiraa miti gargaarsa kan kadhatan ijoollee hedduu hin jiru an ta'eefis an ta'iniifis jechuudha. Kanaaf mucayyoon tun garuu baay'ee takka garaan nyaatte maaliif waggaa dheeraa hojjettee garuu immoo wal dhabdee yani qarshii jechuudha qarshii dhabjetteetti lubbuu ishii baasti lubbuu ishii baasuudhaaf kaate garuu immoo lubbuun ishii hin baane mucayyoon tun nima jirti lubbuudhaan ooltee jirti garuu qaamni ishii akka jirutti guutumaan guututti caccabee jim jedhee jettee hiriyaan ishii jechuudha akka dubbatteetti hedduu takka dhugaa dubbachuuf gara jabummaan akkanaatis ni jira Araboota tana bira dhugaa dubbachuuf maaliif ijoolleen keenya yeroo tokko gaafa biyya gaduudhaaf kaatan yookiin immoo qophooftanii hin gallee tachuanaaf na osoo hin taane hin deebinaa jettanii too biraa shawwaddanii too biraa ba'uu qabdu. Araboonni hunduma isaaniitiin hin jaallatan gaafa sin galuudha amma feeyyuu sin jaallatanii dhugaa dubbachuuf galuu kee humna kee waan baqa humnuma kee waan mi'eeffatanii fi gara biyya yeroo ati nan gala jettuuni eeyyamamaa miti jechuudha. Garuu immoo galeetan deebi'a jettanii haala tasgabbii ta'e akkasumas immoo amala itti turtanii amma biraa deemtanitti amala itti turtanii biraa deemuu qabdu. Amma ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf Joordaan keessatti ijoollee biyya keeyyaa anuma nani beeku ijoollee lama jechuudha. Inni ajjeesanii jechuudha. Galuudha gaafa kaan tikeetti kutanii fi ilaala dhugaa dubbachuuf haala baqa haala inaaffaa yookiin immoo qarshiisan. Qarshiidha jedhanii Araboonni tun dhugaa dubbachuuf an akka isaanii qarshii jaalatu hin jiru. Namni qarshii hin jiru gin an akka isaanii qarshii jaalatu hin jiru jechuudha. Qarshii fi lubbuu namaa akkamitti wal madaala. Alaa mucayyoon tun guutumaan guututti qaamni ishee jim jedhee jira. Hedduu takka dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaatti. Yaa ta'u malee namoota biraatiifis immoo fakkeenya akka ta'uuf. Maaliif ijoolleen keenya gaafa galuu kaatanii amala itti toluu qabdu waan feeyyuu ammoo feeyyuu sinaa jaallatanii isaan hin jijjiiramu bakka ani gizee ani galeetan deebi'aa gaafa isaan iyyuu osoo ati barbaadi ati deebuu hin barbaaddu yoo ta'e nan deebi'aa jedheen maal rakkattee jechitti sin argani waan ta'eef nan deebi'aa osii ta'e hin deebitaa osii ta'uu baate immoo achuma naafta. Kanaaf iyyuu
waan akkana kana yeroo baay'ee ijoolleen keenya lubbuu isaanii kan darbe baay'eetu jira. Kanaaf waan kanarraa barumsa fudhachuu qabdu ijoolleen keenya. Waan tokko gaafa amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa qarshii nyaatame nama ijoollee hedduutu nyaatama. Maaliif fakkeenyarraa fudhadhaa gaafa isiniin jedhan la maafi. Kanaafiyyuu namni tokko gaafa biyya galuudhaa kaatee biyya galuudhaaf qophii yookiin immoo itti himtee isaan mariisiste sirba amalaan tasgabbiidhaan amma biraa deemtutti amalaan wajjin jiraachuu qabda jechuudha. Kanaafiyyuu akka silaalaan gala jettee akkuma barbaadde taate akkuma barbaaddetti hojjechuun sirrii miti. Kuni isin guddaa malee isaanii miti. Kanaafuu amma biraa gadi baatutti seerumaan amalaan akkuma dura wajjin nuurtetti wajjin hin jiraadhu. Kun immoo nama ofuma miidhuudha, ofuma gudda'uudha. Waa baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuu fi mucayyoon takka amma fakkeenyaaf Dubaay kanatti keessatti obboleechaan neetii ani bira hojjedhu madaamee kiyya bira hojjetti jechuudha. Jarri kuni hedduu takka waggaa dheeraa saraatanyaan teessisanii garuu isheen amalumaan teechee mucayyoon tuni oduma jettu baqa waggaa dheeraa teeche isheen biraa namoota baay'ee saraatanyaa baay'een biraa yaa'anii nama lama hojjetu achi baqa galuudhaaf gaafa kaatu hedduu takka itti jijjiiraman. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka itti jijjiiramanii yaa'u amalumaan qabadhu amalumaan siif wayyaa jedheetan gorsaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanaaf ishiinis tasgabbooftee amalaan osoo ishiin amala itti jijjiirratte mucayyoo san waanuma ta'e irraan ga'u malee nagaan hin galchanii jechuudha. Atti meenyuma suuquma waanuma namni hoggaa dheeraa taa'e kan gidi waa baay'ee nama barbaachisaa maatii ofiitiif waa baay'ee gochuudhaaf nama barbaachisaa. Isaan garuu suuqii takka hin geechine jechuudha. Kanaaf akkasitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Isheenis immoo hin deebi'u jetteen. Maaliif hin deebi'u hin jedhina? Maaliif waan barbaadan hin deebi'u waan barbaadan maal nagootii jettanii asitti gaafa ittiin jettan arabni waanuma xiqqoo irratti waanuma xiqqoo isaan sin jaallannaan sin jibban garuu sin jibbinaan dhugaa dubbachuuf waanuma xiqqoo irratti sin qabnaan keessan deebi'an. Kanaaf waan kanarratti sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Isheen maal jetteen kaa hin deebi'u jetteen. Ani nan deebi'aa jedhiin nan deebi'a achi yoo barbaadde naftaa Itoophiyaadhaa dhufanii tosi harkisanii si fidanii akkasin jedhiin jedhee. Isheen maaliidhaaf waggaa dheeraan bira taa'e nan jedhaan jettee hin deebi'u jetteen beektee bakka xiqqoo ishee walitti muufatanii suuqii geechuu didanii jechuudha. Mucayyoo sun akkuma ta'etti onlaayinii irraa tutturbattee gara biyya ishii galtee. Kanaafiyyuu amalas qabaatan maatiin ati bira jirtu yookiin immoo sarriiwwan isin bira jiraattan amala itti tola akkuma duraa wajjin hin jiraattanitti wajjin hin jiraadha. Maaliif akka nagaan biraa baatanii galtaniif jechuudha. Ani waggaa dheeraa kanan bira ture akkamittan akkan na godhu jechuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanaa of eeggannoo godhaa. Nagaan maatii keessanitti galuu isinii wayyaa amala qabaachuu akkuma dura wajjin hin jiraattanitti amala gaariidhaan ammas amaluma gaarii mucayyoo sana maalidhaa fi walii galtee dhabuurran obboleettii teenya tan akkana godhan. Kanaafiyyuu wannuma darbu jecha wannuma waggaa dheeraadhaa hin eegde waggaa gaba ji'a muraasa keessatti biraa deemtuuf amalli itti jijjiirrachuun hin deebi'u akkanan ta'u. Kinoo amala agalgilootii wuccii taatee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon nu haa eegu of eeggannoo godhaa. Waggaa dheeras bira teessiif waggaa muraasas bira teessiif isaan amalli isaanii tokkichuma. Si jaalatan sin jibbanii si jibbinaan immoo keessan deebi'a. Kanaafiyyuu warreen mana koontiraataa jirtan of eeggannoo godhaa. Yeroo biraa deemtan yeroo biraa galuudhaaf gara maatii keessanii galuudhaaf qophooftan yookiin yaada qabaattan
nan deebi'a jedhaani خلاص jecha tana filadha yeroo hundumaa jechuudha maqaa deemita maatii argee deebi'a akkana yoo jettanii wanti isinirraa hir'atus injiru maaf soba kan jedhu tokko jira soba kun soba miti ande akkamitti lubbuu kiyya hin caalu kun yeroo takka namni addunyaa kanarratti sobeetu hin jiraanne hin jiru kanaafiyyuu dhugaa dubbachuun maaf soba naan jettan jettee maaf soba leesh sobdeen beektu amma oggaa kana dheeraa waan takka sobdeen beektu kun cubbuu yoo qabu sobna akkana maaf soba akkamittan isaa maaltu soba na erginaan jette kanaaf kinoo akkatti dhugaa dubbachuuf akka xilaasatti amma shimbiraa deemtu takka xilaasatti xamadanii qabanii jechuudha እና ከነስን እንጀራ ኦፕሎቶ ቱርቲ ጋሪ ቀባዳንገ ቪዲዮ ብራት ወልቴ ቢኑቲ እና ከሲ ቱርቲ ጋሪ